wanni akka sirna gadaa dimokiraasiin deemuu jira ammallee jirtu. Adoo dimokiraasii jedhu keessa irree jira kan amma kan mootummaa addunyaa kan hundaa irree kee jira irree fi dhiibbaa walii kee jira hundi jira. Akka gadaatti deemu dandeettee. Dimokiraasii baranni amma kan fuutee salphasiisu ta'u wanni biraa argattee. Hayyuu argaa dhageettii Dabbasaa Guyyoo fulbaana 27 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaa waggaa 5 dura ayyaana Irreechaa Naayiroobii iddoo Siitii Paarkii jedhamutti kabajamee ture irratti argamuun eebba sirna ayyaanichaa raawwatee gara manaatti galee deebi'ee akka gadi ba'een as buuteen dhabame. Maatii fi hawaasni mootummaa Keeniyaatti gabaasanii sabaa himaa garaa garaatiin iyyaafatamus hanga har'aatti argamuu miti iyyaanuu dhabameetu jira. Manguddoo ganna 63 kan turan Aab Dabbasaa Guyyoo hayyuu seenaa aadaa fi sirna gadaa akkasumas amantii Oromoo ganamaa irratti beekumsa argaa dhageettii olaanaa qaban yoo ta'u, beekumsa isaanii kanaanis Oromummaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa bahaa turan. Gadaan waan isin hin badiniiti gadaan ka waaqaa. Wanti waaqa hin baddu hin dhokan. Wanti waaqa hin baddu hin dhokan. Maaliif dhokan? Yoo ajoolleen dhabiisitu, yoo cubbuun biyyaa lafa guddaa, yoo namni kan murte, yoo kabajaan bada, yoo seeriin qabu, yoo aadaan dabu, sibiraa qaatee dhufa. Tawaaqaatu baddu hin baddu, wanni si balleessu. Kanaafi sirni gadaa hin dhokate hin baddu. Yoo inni gadaa hin jennu hin baddu. Waa'ee gadaa odeessi. Hin bannellee, hin baadullee. Eegaa. Nuwaan gadaan bakketa seenaa gadaan manne gadaan sirni gadaan banne hin dhokate wanni waaqan baddu hin dhokatti dhugaalleen tawaaqaati hin banne dhokatti ammallee alji ishiin. Addunyaa isa gubbaarraa ka dhugaan hin jirtu. Addunyaa isa gubbaarraa ka gadaan hin jirtu. Kunin hin banne hin dhokatte guyyaa isin galtuun jira dhugaatu illee. Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo Boorana naannoo Taltalleetti dhalatee Yaabalootti guddatee dirree irra bara dheeraa jiraatee waa'ee gadaa fi aadaa Oromoo hayyoota jala deemee barachaa ture. Waggaa 40 dura immoo gara Keeniyaatti Naayiroobiitti ce'uudhaan achi jiraachaa ture. Waggoota Keeniyaa jiraachaa ture kanatti hojii aadaa fi sirna gadaa jiraattotaa fi baqattoota Oromoo barsiisuu cinaatti qorattoota seenaa, antiroopoolojistoota fi sooshoolojistoota filoosofii Afrikaa irratti hojjetaniif aadaa Oromoo fi sirna gadaa ilaalchisee madda odeeffannoo ta'uudhaan hojjechaa ture jedhan barataa Aab Dabbasaa Guyyoo kan turan obbo Asnaaqaa Erkoo. Dabbasaa Guyyoo akka barsiisaa tokkootitti warra barsiise keessaa ani tokko Keeniyaa Naayiroobitti waggaa 15 dura waggaa tokkoof dhakkaadhaaf barachuudhaan eebbifamne gadaa Oromoo baranne. Jaarsi kun beekumsi isaa nama daangaa hin qabne namoota seenaa guyyaa guyyaa isaanii waliin bakkaa fi akkaataa itti ta'e wajjin yaadachuu danda'u. Hin barreessu malee warra hin barreessine jennu caalaa waa yaadachuudhaan waan seenaa ta'e isa walitti qabsiisuudhaan beekumsi inni Oromoo Booranaa qofa odoo hin ta'in Oromoota haga Raayyaa fi Seeboo ga'utti Oromoota Gondar Gojjaam keessa jiranii kaasee bal'inaan seenaa isaa beeka jechuudha. Seenaa Oromoonni hedduun ani waaqeffataadha yookaan ani Oromoodha jechuu yeroo qaaneffatan nama gadi bahee Oromoo aadaan isaa guddaadha. Addunyaanuu kan itti buluu dandeessu kan Oromoo qofaayyuu miti. Afrikaa guutuun aadaa yoo itti bulte ittiin boontu jedhee warroota biyya alaa faranjii amansiisuudhaan kitaabolee hedduun akka irratti barreeffamu nama godhe. Oromoon ayyaantuu gaaf sadii fi waan sadii barbaaddii jedhu hayyuun kun gaafa du'aa, gaafa fuudhaa fi gaafa da'aa. Oromoon guyyaa sadii ayyaantuu barbaaddi. Gaafa namni irraa du'e ayyaantuu argatu malee hin awwaaltu ayyaan namni kun du'e ayyaana awwaaluu malee kan nama awwaaluu malee hin jira. Kanaaf yoo namni irraa du'e ayyaantuu barbaadan dura. Guyyaan biraa immoo kan Oromoon ayyaantuu barbaaddu guyyaa fuudhaa. Durba fuudhuu fi ayyaana durbi fuudhaan uwwamtuun jira. Kan fuudhaaf gaariitti jira. Ayyaantuun arginu fuudhuu. Ilmii durba fuudhullee. Guyyaan sadeessoo haseeni ayyaantu barbaadu. Guyyaan inni dhalatuuf. Guyyaan kun sadeen ayyaantulee inni nuuf jechuun muuntaa.
يصير في الواقع بعد الدفي أكريف مني قالوا كيلي قالوا كيسا ويانا نكوفت أرجع كلين خيانة كان كيسا قدامهم تربان كان كيسا ويانا كنيسة كلين قدامهم تربان كان كيسا ويانا كنيسة كلين قدامهم تربان كان كيسا برباتي سليما أبان كذا آدان أبا يوكان سيرت أبا أفتك أفتو كبري كيلياتو وانا مرما كيلياتو وانا كتياتو كان أنتانو نمر رسولا كماغاني ساسدي سكسدي وان نيلا كتبيلا نبودي بودي نوفت كوبي بودي كوا كوبي نكنا تبانغا داكيا كاني كات كوبي نكنا كاتا كابولا لوري رامي نافا الان تنتا نمو كتدودا جداني سافلا بودي ديا ايغا اباغا لودن اسو كوجو ودمتيني ادولاد دني يا غدا سديني كيسدي ادولاد نمجاتي أبا بكو ولين نمتون أبا بكو لين سالي دودا بكم سي أرمو بدان تبكو أرماوي بكم سي والناس لين كنم تيجي أفرقي وكنم كجل دنتين ورقي جدا لتربة تلي وانسنجي دان حيارم كرتو سوفتو كونجي كنم ديرسي ديا كوني دان دي أفرق أبجي دان دي إرغل يوكان أبي وقتي جيجي كوني كيسو تيسا dan tak pernah mulut. Hayat tu emo, wala molibbe. Wani lawan si molibbe, batin tu. Ergabade, agame bu. Me pakai naden, bukan ilama buskajen. Di kunikar tu buya lama pule. Ini urjitami kunnami, urjitam ayat wallah. Undam tini sa urjitam wali yo jette urji algadima inni akan lama boleh algadim unnami wali ni unnami saya tidak tahu yoro binjir yoro we kapaduta ya tukulim de urji robo wakat urji robo banjir tu robo binjir yada rakin full nama duran fullina yomo robo jirate full nama du jirate nagende jirate akusuni ma imbeka yoo dhukkubii lafa dhufuu jiraatillee hurjii irratti hin beekan yoo qilleensi hamaani biyya balleessu ka dhuftaatillee hurjiin hin miti yoo balaan tokko bu'ee waraanni banamee namni kan wal balleessu taatillee hurjiin hin miti yoo namni sii beeku dhaban malee hurjii bira homaan dhabamneyyuu. Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo seenaan inni barsiisu seenaa Oromoon osoo gargar hin bahin ture. Seenaa Oromoon yeroo heeraa fi seera wiirtuu gadaa tokkoon gaggeeffamaa ture malee akka waan gadaa Booranaa qofa barsiisutti namoonni hubatan dogoggoraa jedhu obbo Asnaaqan. Oromoo inni beeku seenaa Oromoon gaafa dura gargar hin bayiniit barsiisa jechuudha. Dabbasaan akka waan gadaa Booranaa qofa barsiisutti namoonni hubatan jiru garuu kun dogongora. Beekumsi inni Oromoota bira darbee saboota biraatiifuu bal'inaan qabu baay'ee na dinqisiisee jira. Kanaaf Dabbasaan addunyaa tanaaf nagaan akka bu'u nama labsaa ture jechuudha. Saboota karaa Maayaa Gwaatimaala keessa jiran bira dhaquudhaan Kirgistaan karaa Ruusiyaa deemuudhaan saboota aadaa akka keenyaa qaban akkaataa walitti hidhataa fi addunyaa irratti nagaan bu'uuf nama barsiisaa turani. Dabbasaa Guyyoo beekumsi inni aadaa Oromootii fi seenaa Oromooti irratti qabu hammana jedhanii himuun nama dhiba. Namni baay'een aadaa fi seenaa Oromoo beekuu mala haa ta'u malee qindeessanii miidhagsanii walitti qabuudhaan seenaa fi aadaa guyyaa itti godhuudhaan bakka itti godhuudhaan namoonni dhiyeessuu danda'an baay'ee xiqqaadha. Dabbasaa Guyyoo kennaa addaa nama qabu jechuudha. Dabbasaan kitaaba 60 lakkaa'amu irraa qoratanii barreessuun nama danda'amu. Dabbasaa irraa waan barannee barreessuu qabnu hedduu qabna, hedduu eegganna. Yeroo ammaa kanatti Dabbasaan tasuma Naayiroobii Keeniyaa keessatti as buutan isaa dhabamuun isaa hedduu nu rifachiise. Maaliifii insaayikloopiidiyaa yookaan immoo qabeenya akka irraa duubatti deebinee qorannu kitaaba bakka isaa bu'u hin jiru. Dabbasaa Guyyoo Saffaroo dhabamuu isaatiin gadda guddaatu nutti dhagahame. Kanaafuu bakka jirru namni jirru bakka maraa akka sochii goonu isin gaafanna. Miidiyaa akka Facebook, Twitter irraan hashtag
help find Dabbasa jedhu barreessuudhaan dabarsuu dandeessu. Guyyaa amantii lafaatuun dagaagdee guddattee dhuftee addunyaan hin dhaalini. Ganna dheeraa duratti waa qabu. Ammallee waa qabu. Ka aadaa qabne garbichi aadaa qaba. Aadaa abbaa bitatee bira. Ka aadaa qabu. Aadaa namaatti bakki bakkatti fulatti barsiisuun qabaa. Fulatti wal barsiisuun qabna. Mootummaa, Kalifoorniyaa, Minnesota, Atlanta, Seattle. Kan hundayyuu itti barsiisa. Itti wal barsiisa. Guyyaa seerri furtuufame addunyaa kun hin jiru namni seera qabu hin jiru. Namni tokko namni seera qabu hin jiru. Yaa gadaa seera qabtuma. Akkana hin gadaani. Addunyaa biyyuu waan ga'a. Oromoon qaroo taatee qaroomtee addunyaa sana keessa sodaatamtee sodaasiin addunyaa keessa sodaatamte. Diinni gama gamaan itti duulee cabsuu danda'e beekta. Silaa duuba namni mana isaa cabsanii ofii achi ijaarratan raafuu malu. Qe'een Dabbasaa Guyyoo akkasitti ontee maatiin isaa jireenya hamtuu keessa akka jiran oommeenni bara darbe gabaasee ture. Har'a maalirra jiran laata? Dhabamuun Dabbasaa Guyyoo kun ijibbaata ta'eera. Fuulduratti hanga humni keenya danda'een iyyaafannee itti deebina. Uummanni Oromoo keessaa dhaloonni amma mul'ataa fi kaayyoo hayyuun kun irratti dhabamsiifame gadaa haaromsuudhaan Oromummaa deebisanii ijaaruu galmaan akka ga'u shakkii hin qabnu. Abbaan Liiban Dabbasaa Guyyootis lubbuun jiraatee akka deebi'u hawwii keenya. Arsadi miidiyaa sirnaa.